waaqayyo kenama ajjeesemi ma ajjeesan jechuun hin jirtu cubbamo Yesus nama tajjeese gaafa jedhu warri cubbamoon sun nama moo namaa miti Yesus akeeki isaa namaaf duuduu laala sanii miti Yesus waaqa jettee amantamoo nama jettee amanta waaqa jedhee nama na waaqa nama okay waaqa kan kee san nama cubbamoo ajjeesemi cubbuu tajjeese cubbuu keenyaaf no qaamni warri fanname warri ofii fannise moo namaatu fannise Yesus namaatu fannise nama ajjeesemi waaqayyo kee nama ajjeesemi never Allah ya akkana miti tokkuma afaan Oromoo kanaan beekta cubbuudha wanta sirratti beekuu qabdu hundi keessan hubachuu qabdan cubbuu keenyaaf jecha akka du'e isa jedhamudha waa'ee nama ajjeeseetu hin haaduu cubbu ani ma fakkeenyaaf Oromoodhaaf hin wareegamee jira qabsaa'aa Bosoniyoos Oromoof hin wareegamee jedhe ofiif hin fajjeesemuu qaama na ajjeesee jira qaama si ajjeesee jira inni kun garuu kan keessa Yesus okay Yesus Oromoof gad Yesus Kristos Yesus Oromootiin Yesus Kristos of gad deebisee cubbuu keessan baadhateemi cubbuu keenya baadhatee fannootti ba'e eenyu fannoo ofii fannoo irratti of baasee fannise moo namaatu warra Yihudootaatu itti warra Yihudootaatu itti faradee akka cubbuu keenya sanaaf akka inni du'u godhani warri isatti akka duusan godhe san warra cubbamoodha moo warra gartee qulqullu cubbamoonni san nama moo namaa miti cubbamoonni sun nama cubbamoonni san Yesus ajjeesan moo ajjeef garuu nama sana ajjeese tun ta'e cubbuu jaraatu Yesuusin ajjeese eenyu kan waraanee ajjeese cubbuu jara sana keessa jiru dhiigarraa dhangalaasan moo dhangalaa cubbuu jara sana keessa jiru godhe jaraa godhe akkan jedhe cubbuu isaan keessa jiru tokko godhe jarri gartee hin fannifne jechuun Yesuusin ofii fannise namni yoo qaamni itti fayyadamu tokko jiraate malee lafaa ka'ee nama hin fannisu namni okay waasi qaamni itti fayyadamu tokko yoo jiraate malee lafaa ka'ee sin fannisu Yuudaan barataa Yesuusimi eeyyee Yesuusin gurgurateemi eeyyee birrii meeqa gurgurate 30 okay akka gurguratu kan taasise waaqayyoodha moo Seexaana karoora kana kan gartee Yesus Kristos akka fannifamee ajjeefamu kan karoora kana bocee lafa kaa'e Seexaana moo waaqayyo akka inni fannifamu kan godhe hojii Seexaanatti galeeme eenyutti Yihudaatti moo Yihudaatti Seexanni galeera garuu Seexana sababii Yihudaatti Seexanni galeera kan Yesuus fannifame osoo Seexanni ittiin galin dura Yihudaan Seexaana ni qaba duraan qabaachuu danda'a I don't know qabaachuu danda'a qaani sana dura hin qabaaf hin qabuu isaan beeku qabaachuu danda'a eega Seexanni itti galee waan hojii Seexaanaa raawwate moo hojii waaqayyoon raawwate Yihudaan erga Seexanni itti galee hojii waaqayyoon raawwate moo Yesuusin dabarsee akka fannifamu akka hidhamu kan taasise isaami hojii Seexanaa raawwate okay hojii Seexanaa san ni jaalattaati jaalattaay in jaalladhu Seexanni Yesuus ajjeefamuu isaanii fannifamuu ni gammada moo ni gadda Seexanni Yesuus fannifamuu isaa hin gaddu si gammadu sababii isaa Yesuus hin gaddu hin gammadu Yesuus hin jaalatu dhaga'iigaa Yesuus ituu jarri fannisuuf ajjeesuu baatanis waa'ee cubbuu koof waa'ee cubbuu ilmoo namaatiif du'uu dhufe inni sirumaa dhufe okay eenyu waan kana isinii raawwate Seexaana moo Seexaana kana geessu akka ajjeefamu isinii raawwate Seexaana galatan qabu Seexaani nuyiif Seexanni homaan raawwatu eenyutu waan kana isinii raawwate jedhe hojii akkasii Yesuus fannifamu kan taasise waaqayyo abbaadha moo Seexaana Seexanni nuuf waan tokko raawwatu inni akeeka waaqayyoo raawwate Yesuus waan jedhe ajaja waaqayyootiin Yesus Kristos isinii fannifame moo ajaja Seexaanaati ajaja waaqayyooti waaqayyootu ajjeesaa jedhee ajaja jechuun warri Yesus ajjeese cubbamoo miti jechuun gus macaafni maal tokkicha ilma isaa dabarsee kenne fakkeenyaaf agartee amma fakkeenyaaf Abiyyiin tokkummaa kana ajajee Abumaas ajjeesee jedheen ajaja isaatii miti ajaja walirraa itti dhufe ajaja mootummaan raawwatee jechuun yakkamaa miti mootummaa biratti inni miti okay namni ajaja waaqayyoo abbaa fudhate yakkamaadha moo yakkamaadha miti namni ajaja waaqayyoo abbaa fudhate yakkamaa miti goobas jarri Yesuus ajjeese ajaja waaqayyoo abbaa fudhata moo ka Seexaanaati jarri ajaja eenyuyyuu hin fudhanne jarri cubbuu jedhama cubbuu beektamini amma cubbuu beektaa yakka daba wanjala seera waaqayyoo cabsuutu cubbuu jedhama jarri gartee Yesuusin dabarsee kan seera waaqayyoo raawwate moo seera Seexaanaati cubbuutu isaan keessa godhe waa'ee cubbuu kan kee kan koo kan eenyu
kan Yesuus Kiristoos baatee fannootti ba'e sun. Okay, tanarratti sirraa gabaabsayyee. Yesuus Kiristoos haa ajjeefamu kan jedhee dabarsee Waaqayyo Abbaan Oromoo mana murtii warra Seexaana warra Yihuudootaati. Kan itti murteesse mana murtiiti. Kan inni du'eef garuu waan itti murtaa'eef otoo hin ta'in waan cubbuu keenyaaf du'uu qabuufi. Laa waan hin jedhe kan ajaja dabarsee ajjeesaa ilma kiyya kan ajjeesaa jedhe Waaqayyo Abbaan Oromoo warra hojii Seexaana raawwatutu ajjeese. Ajaja Waaqayyooti moo ajaja Seexaanaati? Cubbuu keenyaaf ajaja eenyuyyuu miti. Cubbuun keenya waan isa inni duudhaan waan cubbuun nurraa ka'uuf qofa du'e Yesuus. Waan jedhe afaan Oromooti bar. Ammallee afaan Oromoon deebisaa jira. Eenyu qalama kana sii kanne yoon jedhe qaama naa kanne himta waan jedhe Yesuus haa ajjeefamu kan jedhe Waaqayyo Abbaan Oromoo warra gartee Yihuudootaati. Ajjeefamu eenyu hin jenne cubbuu keenyaaf jecha dabarfamee akka hoolaa qalamuutti kenname. Eenyu kana raawwate akka qalan kan taasise murtii akka qalamu akka ajjeefamu kan taasise Waaqayyoodha moo warra Yihuudootaati? Akka qalamu kan godhemu. Kan akka itti murteesse murtii mana murtii jiraati akka du'uuf dabarsee cubbuu keenyaaf kan nu kenne Waaqayyoodha. Okay, Waaqayyootu kanaafuu Waaqayyootu Yesuus Kiristoos akka ajjeefamu dabarsee warri gartee ajaja san fudhates dubbii Waaqayyoo fudhatee jechuudha. No. Kan ammas nuunaan jedha jiran. Yaa sababii isaa herreegi isaa akkamitti fakkaata? Herreegi isaa isinuma warra gaafatu anuma kana nu hunduma keenyaaf. Okay, si gaafadha bareeda maatu. Yesuus Kiristoos nama qulqulluudhaa miti? Yesuus nama qulqulluudha. Cubbuun qabu miti. Cubbuun qabu miti. Hin qabu. Nama qulqulluu nama cubbuun qabne ajjeesuun yakkamoo yakkaa miti. Waa'ee cubbuu keenyaaf yakkamaa ta'eega. Nama ansaansiitii waan fedheef haa ta'u nama yoon si ajjeese cubbamaadha ilma namaa birattis mootummaa biratti Waaqayyoo birattis nama yakkamaadha moo yakkamaa miti? Yakkamaadha. Warri Yesuusin ajjeese yakkamoodha moo yakkamaa miti? Jarri moo? Yakkamoodha. Yakkamoodha goobas. Ati Yesuus ajjeefamuun siif gammachuudha moo gadda? Anaaf gammachuudha. Goobas namni du'uun lubbuu namaa du'uun ni gammadda jechuudha. Maaliif sababii isaa Waaqayyo karaa ittiin cubbuu keenya nurraa fuudhee mootummaa isaatti nu deebisuun. Okay, Waaqayyoon kan kee lubbuun nama yakka hin qabne lubbuun cubbuu hin qabne ajjeefamuu ni deeggara. Utuu Yesuus hin duune ni deeggara. Waaqayyoon abboomii kurnan keessatti hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru? Inni sun kan namaaf namootaati. Waaqayyo mucaa isaa nuuf kennuun. Dhaggeeffadhu hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira moo hin jiru abboomii kurnan keessatti? Caafamee jira sun garuu kontekstii biraadha. Isatti walitti fiduu. Waaqayyoon qaama nagahaa nama yakka hin qabne namuma feete Waaqayyoon ajjeesaa jedhee nama ni ajaja. Waliin argu kontekstii ni ajaja isin jedhe ni ajaja. Waliin argu. Waaqayyoon ilma isaanii jaalatamoo ni jibba. Kanaaf jaallatuuf dabarsee nuu kenne miti. Ni jaalatamoo ni jibbaan jedhee sanyii. Ni jaallata. Waaqayyoon ilma isaa kan akka ajjeesan ni ajaja. Ni ajajaayi. Jedhe. Itti meerabe Waaqayyo cubbuu keenyaaf jecha Yesuus hin du'e gaafa jennu cubbuu keenyaaf akkasii. Waan jedhe ani ilma kiyya niin jaaladha ilma kiyya du'atti hin dabarsu jaalala jechuudha. Ati nama baay'ee nama yoo laa dabarsites nama tokkoof laatta yoo ta'e yoo baay'ate. Okay, tanatti ustaada Faafiin dabarsaa. Waaqayyoon kan kee ajjechatti nama ni ajaja. Ajjechaatti nama ni ajaju. Ilma isaanii jaalatamoo ni jibba. Ilma isaanii jaalatamoo ni jibba. Yesuus inni jaalatamoo ni jibba Waaqayyo abbaan. Maaliif jibba? Yesuus immoo karaa biraa eenyu? Waaquma miti. San hin jenne maatu jaalaluma kana dana ibsita. Ni jaalatamoo hin jibba. Ilma isaa. Naagalee kan gaaffii kennaa galee bee. Amma yoo namni tokko ofii isaa dabarse yoo saba tokkoof of kenne namoota tokkoof maatii tokko yookiin biyya tokko yoo baay'ate saba tokkoof. Waaqayyo garuu mucaa isaa guutummaa biyya lafaatiif dabarse. Mucaa isaa kana ni jaalatamoo hin jaalatu Waaqayyoon. Ni jaallata. Mucaa isaa kana kan jaalatu kan ajjeesaa jedhee Waaqayyoon dabarse. Eeyyee dabarse waa'ee keenya dabarse. Ragaan kan bakka itti ajjeesaa jedhe Yesuusin ilma kiyya kana ajjeesaa. Ajjeesaa hin jenne isa kana situ jedhe. Maadii naa jedhe irran ammaa siraan si deebi'e. Waaqayyoon ilma isaa ni jaalata. Ilma isaa kana ajjeesaa jedhee wangeela keessatti Yesuusin ajjeesaa cubbuu akkasittiin isin dhiisaa Waaqayyo. Dabarsee cubbuu keenyaaf Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma du'aatti dabarsee kenne. Hamma du'aatti. Waan jedhe bar afaan Oromootii bar. Yesuus ofiif dabarsee na ajjeesaa jedhe moo dhaggeeffadhu afaan Oromooti kana xumure kana booda sin gaafadhu wallahi. Yesuus ofiif na ajjeesaa fannoora na fannisaa jedhe moo Waaqayyo abbaatu ajjeesaa fannisaa jedhe lamaan kanarra naa himi. Deebii Waaqayyo tokkicha